raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa bitootessa bultii 5 bara 2020ti. Babaarottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kan isa yooyifate ana xiiqii dhugaasaatii sagantaa keenya kanaan ammoo dhimma yeroo Oromoo fi Oromiyaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii waraana bilisummaa Oromoo wooboo giddugaleessa godhatuun marii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Boozoonii Lixaa Jaalmarroo Takkaa'uu Kumsaa Dirribaa waliin tolchine qabannee dhiyaannee jirraa. Kan mariisise ana xiiqii dhugaasaatii saganticha qindeessuun ogeessi teknikaaf gulaalaan suur sagalee mo'aa buubaas nafaana jira. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'uuf san hawwataa. Amma sududumaan gara marii keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo zoonii lixaa Jaalmarroo Takkaa'uu Kumsaa Dirribaa waliin qabaannetti tarkaanfannaa itti dhiyaadhaa. Toleegaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadhaa Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa afeerraa keenya simattee argamuu keef guddoon si galatoomfadhaa. Ati fayyaa ta'i. Hayyee horii buligaa marii keenya mee gara bal'inaatti kaanee gara qabxii ijootti gadi dhufna. Akkuma waliin iyyuu quba qabnu qabsoon bilisummaa Oromoo erga eegalee bubbuleera. Haa ta'uuti warri jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti maqaan isaanii dha'amu danuun kaayyoo yeroo garaagaraatti jijjiiruun wal qabatee afaan faajjii guddoo uumanii qabsoon kun akka lafarra harkifatuuf sababa guddaa ta'aniiru ka jedhamutu jira. Mee isa kanarratti yaada akkamii qabda sirraa kaana? Hayyeegaa kanarratti yaadi ani qabu. Namni yaada itti fakkaatee kan mataa ofiitii qabaa. Akka walii galaatti garuu ifatti rakkoon kun bakka kana jedheetiniini akka sabaatti yookaan akka jaarmiyaatti namni waan kanarratti ejjennoo qabate jiranatti hin fakkaatu. Ammoo haa ta'u haaluma jiruu fi adeemsa jirurraa ka'eetiniini rakkoo mudaterraa waan arguu fi waan keessa jiraaturraa namni taajjabbii mataa ofii ni odeessaa. Egaa anis yoo akkanumatti nagaafatte dhugaadhaa qabsoon bilisummaa Oromoo bu'uureffamuun durayyuu keessumaa waldaan Maccaaf Tuulamaa egaa hangafaa waa hundaati. Achirraatii gara adda bilisummaa Oromootti tarkaanfatamuutu dhufe karaa nagaa akka dhaabaa nagaan socho'ee uummata ofii barsiifatee walqixxummaa siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessatti tolchuu keessatti qoodi Maccaaf Tuulamaa qabaataa ture suni mootummaa yerootiin mootummaa Haayile Sillaaseetiin tarkaanfatuu gaafa dadhabudha. Akkasumas immoo ijoolleen yeroo sana qaqqaalii taate hedduun gaaffiin karaa nagaa Oromoo gara walqixxummaa siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti butuu yookaan immoo egaa bilisummaa yeroo sana maqaayyuu waan dhahamu natti hin fakkaatu. Maal yoo jette qabsaa'onni sana dura akka Hajii Huseen Suraafaa qabsoon bilisummaa Oromoo maqaa Oromoo dhahatee socho'u ammatti rakkoodha qabaataa ka jedhu fakkeenya Bayaa Suraafaa fudhatanii
Itoophiyummaatiin socho'uutu irra wayya ka jedhu faa kaasanii yerootti haasaa turantu ture waan ta'eef rakkoon kuni achi jalqabee gara bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromoottis yeroo tarkaanfatu rakkoo namoota gidduu akkasumas qabsaa'ota bu'uuressitoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo yeroo sanaa akkanumatti wal qabateetu dhufe natti fakkaata. Ani gaa'ennaan laalu seenaarraas yoo laalte seenaa qulqulluu xaliilawaanii dhalootaa fi kasabamee taa'ee namni ofittummaarraa ol guddatee qabsoo kana akkasitti finne injifannoon nuti galmeessine kana rakkoon immoo turte nu sakaalte kana sakaallaa sana keessaa immoo qooda akkasiiti qabnaa wallaallees haa ta'u dogoggorrees haa ta'u beeknees haa ta'u haalli yeroo nu dirqees haa ta'u adduu akkasitti abaluu waan akkasii balleesseera ka jettu namni sii himu hin jiru. Seenaan barreeffamee lafa taa'e hin jiru. Dudduubbee magarasiirraa yoo kaatee asii as ilaalaa dhufte hanqinni jira natti fakkaata. Anis akka taajabbii mataa kootti. Inni kuni mataa wal dhahaa hanga iccitii ammaa du'aa jaalbaaroo tumsaafaa badhoo dachaasfaa warri kuni rakkoo maqaama kanaa ta'aniitu qabsoon bilisummaa Oromoo osumayyuu hin eegaliin bosonuma keessattuu daandii lama baaftee ka jedhamu hanga itti sirbamullee kan ta'e kanarraati ka'anatti fakkaata. Inni kuni ka duriiti haala ilaalcha yeroo sanaa fi rakkoo Oromummaanuu akka Oromootti osoo hin beekamiini dagaalaa territory, dagaalaa people yookaan daangaa lafa gaallaa fi uummata gaallaa jedhamee akkasittiin Oromummaa ofiituu lafa ofiituu dagatee yeroo turetti qabsoo akkasii dhaloonni yeroo sana gaggeessee mataa sana walitti qabuun qoosaa hin turre. Yeroo sana warri kaan gaafa qabsoo eegalanii qabsoo sabni isaanii cunqurfamaa ta'uu beekee cunqursaa jalaa bahuu fi roorroo itti hammaatte qolachuuf yeroo wal kakaasu kan keenya garuu dhaloonni yeroo sanaa Oromummaanuu Oromoo ta'uusaa maqaan itti of yaamu biyyi inni guyyuu kaa irraa butamee jiru suni kansaa akka hin taanee fi kansaa akka qabu itti himuun qabsoo biraa turte waan ta'eef akkuma Itoophiyaa jennee yoo deemne malee Oromoo jennee deemnu gariinis immoo gara Somaaliyaa warri bubba'ee Somaaliyaa abboo taatanii deebitan malee jennaanii lakkii wallaahi ani Oromoo ta'ee manaa ba'ee Somaaliyaa ta'een deebi'u haalli yeroosi murteessuun si rakkisa. Waan keessa taa'anii isaan arganii keessa jiraatanii dhandhabanii hojjetan sana amma teenyee murteessuun nu rakkisa. Haala sanaan asii as dhufe. Ammoo haa ta'uuti dhiyeenya kana halluu mijataa dhufe Oromooni keessumaa bara mootummaa ce'umsaa 1991 fi sanaa asitti jiru Oromummaa isaa baree hanga ta'e burjaajii hedduu keessaa bahee wareegamni ilmaan Oromoo hedduun itti kiitamamanii dhiigni dhangala'es waa as baasee achiiti asitti ka jirutu xaxaa guddaa qaba natti fakkaata. Ofittummaa keessaayyuu ofittummaa hamtuu ani mana barnootaa gaafan ture daa'ima ta'es gaafan ture jireenyuma jiruu kiyyaa keessatti waan gandaaf lagaa takkaa dhaga'e hin beeku waan gandaaf lagaa iddoo dirree dhaqeetiin dhaga'e kana dhaga'e immoo miseensa irraa osoo hin taane hooggansa ABO'rraati. Rakkoo guddaan ni jirti jechuudha. Yeroon ani kana jedhu namni inni fageenya irra jiruu fi wanti kun isa mudanne keessa dhaqee hin argine ololadha fakkaata yookaan immoo tokkummaa Oromoo diiguuf odeessaa waan akkasiifaa akka jedhan sitti fakkaata. Atillee fageenya irraa yoo dubbatte anillee as taa'ee akkas natti fakkaata. Rakkoon kun hin malaane xannacha wayiiti ta'eera. Barruu tokkotu adeemaa ture yeroo tokko jaala barruu sana barreessullee nan beekaa waliin ediit gochaan ture waan ta'eefi jaal dhugaabaas dhugumaa jedheetiniin barruu waa'ee namoota hooggansa keessatti rakkoo kan qabanii xannacha qabsoo Oromooti jedhee barreessaa ture. Barruuleen akkasii kun silaa barruu baay'ee hubannaa kennanii ammoo namni liqimsuu dadhabe baay'ee hadhaa'u ture jechuudha. Kanaaf wanni ati amma kaaste kun yoo akkasii ilaalame irra wayya yeroo irraa yerootti waan kana inuman dubbattallee beekaa hedduu qabna garuu beekumsa siyaasaan ka cuuphamee bahee haala yeroo waliin keessumattuu habashoota waliin akkaataatti waliin sosoch'uu danda'u irratti maaliif yeroo hedduu habashoonni waliin tumsanii godhatu walittis ni dhufu wal hubannoo walii mallatteessu
But advantage yookaan bu'aa mataa isaaniif haala ta'uu sheeppin godhataniitu hanga ta'e fe'annee fi waliin adeemneetu isaaniin galmaan geenye nuti galma keenya hanqanna. Beekumsa dooktaraa sammuu namaallee tarsaasee hodhuu danda'u Oromoon qabaachuu mala beekan qabu hin jenne. Beekumsa siyaasaa garuu hanga qonnaan bulaa naannoo Habashaa jiru tokkotti beekaan Oromoo tokko hin qabnetu jira. Kana yeroo dubban Oromoo xiqqeessuuf dubbate namni yeroo hedduu jedhu ni dhagaa. Xiqqaama keenyatu immoo jira achiin siiqne. Eengadduma kana waan dhufe ilaallati. Wanti eengadda dhufe mormitoota siyaasaa warra biyya keessa jirus warra qawwee hidhatee jirus yoo ilaalte. Uummanni itti du'e fincilee jijjiirama fide. Jijjiirama sana kasilaa sheeppi gochuu ture. Boca itti godhee aktiivistii keessaas warra biyya jiru keessaa mormus, warra diida jiru hidhatee jiru mormus, walumaa galaa barattoota keessaas qeerroorraas, abbootii amantiirraas, jaarroleerraas warri kun hundi walitti dhufeetudha silaa mootummaa isa duriirraa adda ta'e jijjiirama isa itti aanu ceesisuu danda'udha tolfata ture. Warri biyya keessatti mormii siyaasaa gaggeessaa ture du'a ilmaan Oromoo du'a walumaa galatti saba cunqurfamaa Itoophiyaa keessatti namni du'ee jijjiirama fiduutti deeme sana guduunfuudha dadhabani. Har'a taa'anii deebi'anii mootummuma isa kaleessaa jijjiirama jira jedhanii akkamittiin jijjiiramni jiraata. Ani isa kanatti naa galuu dide irra deddeebi'e yookaan immoo ani siyaasni naannoo kanarra jiru anaaf hin galle jechuun namni naa galchuu danda'u turre jiraata. An kanaachi immoo kana dibeet gochuudha qabna. Irra mari'achuu qabna. Paarlaamaatu jira. Paarlaamaan suni murtii labsii adda addaa harka baasee hin raggaasisaa ture beektaati. Anis beeka. Paarlaamichi immoo korojoo hatuutiin harka dhibba kan dabarfame achuma jira. Mootummichi bakkuma sana jira. Ilmaan gara kaabaarraa dhufan Tigiroota qofaa galchuun jijjiirama hin finne biyyattii keessatti bilisummaan hin dhufne inni jedhe kanaan duras kanaafi. OPDOtu ergamtummaarraa gara ergachuutti garbichummaarraa gara gooftummaatti of jijjiirerraa kaase jijjiiramni hin dhufne. Jaalmarroo qabxii booda kanatti taansinee yoo dhufne gaariidha dhaggeeffattoota keenyaafis ifa akka ta'uuf qabxii isa amma kaafne xumurree dabarra. Egaa yeroo sanatti hundeessitoota jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO keessatti warri maqaan isaanii tuqamu gama tokkoon miila tokko mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa kaawwatanii gama biraatiin ammoo waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessuudhaa of keessa dhossanii agabara 1992 deebanii achii booda waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessuutti deebi'uun kun uummanni Oromoodhaa akka burjaaja'u galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa eessa akka ta'e akka wallaaluu fi shoora olaanaa qabateeraa warra jedhutu jira. Keessatti ammoo dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa zooniilee Oromiyaa kam keessa jiru maaliif akka inni qabsaa'u hin beeknu jijjiiramni kunis immoo akka inni gufatuuf shoora taphataa jiru waraana bilisummaa Oromooti jedhanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa duraanii warrumtiin amma hundeeffama jaarmichaa keessatti qooda qabu jedhamanii maqaan isaanii dhaamu jedhu kun yeroo isaanitti waraana bilisummaa Oromootti akkasumas uummata Oromoo lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa akkasumas lixa Tuulamaatti quba qabantu dhaga'amaa jira. Meesa kanarratti maal jetta? Eeyyee kanaaf beeki waan jijjiiramaa sana kanan sii kaasuu barbaade iyyuu osoo jijjiiramni sun hin dhufiin jijjiiramni jira ka jedhame jijjiiramni sun hin jiruuf immoo nuti qabsoo itti fufne jarri kun ammoo egaa akkuma atuu kaaste dubbiuma qamaleef qeerransaa jedhanii qamaleenii baallee handaankoo argattee baay'inaan guurteetu yoo kundoome kanaanan kala yoo kundoome kanaanan kala jette jedhanii sana mammaaksa ijoollee fakkaata beektaa. Yoo kallattii kanaan nu baase asiin yoo achiin nu baasuu baase achiini inni kun ayyaan laallattummaa jedhama qabsoo keessatti. Keessaafuu ammoo warra agartee 1950mootaaf 60moota keessa umurii keenyaa ol hiriyoota abbootii keenyaa warra ta'antu yeroo fixataniiru gadoomuun ni jira gadamuujja'uun ni jira beekta. Gadoomuuf gadamuujja'uu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Gadamuujjummaa keessatti namni taa'ee waa nama gorsa. Amma wanti jirtu
1960 keessa dhaloota beeknutu burjaajii guddaa uumuutti jira. Kun dammoo jechuu koo miti. Warri immoo umurii isaanii hanga kana itti gubee jireenya itti dhabee lafee itti cabee dhiigatti dhangalaasis jira. Jumlaan akkana jalaa hin taane. Ammoo isuman sila sitti himee akka walootti badii akkasii ture, akka dhuunfaatti badii akkasii ture jedhamu seenaan dhalootaaf taa'etu jiru. Kanaafidha walumaa gala jumlaan akka waan jalaa hin taane namoota hagootu jira. Baay'ee political business keessa warra seene yeroo hedduu mallasaan gaafa lubbuun turellee namoota dhaaba kana keessatti akka barbaannetti hojjechiisnu yeroo barbaanne hoteelota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti iddoo barbaannetti kan dubbisnuuf odeessa irraa fuunu jira. Sadarkaa sanatti inni dubbate dhugaadha inni kun beektaa jiru jechuudha. Eenyuma kana immoo yoo ilaalte mootummaan Itoophiyaa ammaa kuni namoota hanga doolaara 5,000 hanga 10,000tti kaffallee fi asmaraatti hojjechiisaa turretu akkasumas immoo diida biraatti hojjechiisaa turretu ture. Yeroo jedhanii inni kun soba hin qabu jechuudha. Miila iddoo lama dhaabbachuutu ture. Istiraateejii yeroo dheeraa keessa uummata Oromoo gabrummaa jalatti hambisuu fi yeeyyiin yookaan jeedalli gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture baay'eetu ture. Sanaafis fottoqiinsa hedduutu dhaaba kana keessatti mudataa ture. Jaallan hedduutu wareegamaa ture. Wareegamni kun immoo yeroo hundumaayyuu seenaaf hin teenye dogoggora kaleessaa irraa har'a barachuufis immallee akkanumattiin irra dibamaa dhiigni namaa dhangala'aa hafe. Warri kun burjaajii keessumaayyuu amma qawween Oromoon barbaachisu waraanni bilisummaa Oromoo inni amma qabsaa'aa jiru shiftaadha. Yeroo waan akkasii jedhan ni dhageessa. Kan kaleessa isaan qabsoof jennee baane jedhanii uummata uumamee fichisiisan suni maaltu jijjiirame jennaani har'aa qawwee baachuun dhorkaa yookaan qaanii ta'e. Maaltu argame isee deebisuudha qaba warri kun. Yoommoo Itoophiyaa isaanirra bilisoomsine Itoophiyaa waliin jiraachuuf nuu taa'edhaniif immoo dhiigni Oromoo amma kana dhangala'uu qaba ture yoo ka'edhusi deebbii biraa barbaadaa jechuudha. Yeroo tokko reediyoo afaan Amaaraa Jarmanii irratti yookaan Deutsche Welle irratti namni tokko hoggansuun kitaabaa of beeku ani takkaamayyuu waraana qawwee qabu namatti dhukaasu ajajeen beeku ajajaa ammoo ture. Baay'ee nama qaanes. Isa akkasii akkam jettaa akkamitti akka dubbattutu sirakkisaa jechuudha. Warra akkasii gogaa hooleyyii uffatee qabsoo keessa seenetu jaama camuu har'a jiru kanaan nu gahe. Kanaafiyyuu inni kun ni jira. Har'ayyuu qawween nun barbaachisu ni jira. Sababni waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasuufiyyuu hin jirtu jechuun ni jira. Uummanni Oromoo immoo kan kaleessaa caalaa qe'ee ofiirratti akka hoolaa rakkoo gadi baafamee gorra'amutti immoo ka jiru immoo har'a. Kana wal simsiisuu fi namni ija jabaatee jara kana gaafachuu danda'utu hin jiraanne. Maaliif chaalenjii wal gochuun marii hin jiru yoo ta'e asii achi yaada wal keessa fuudhanii wal mormanii wal amansiisuun hin jiru yoo ta'e warri kun akkasumatti haasa'uuf ni jira jechuudha. Leencoo Baatii yeroo darbee Aljaziiraa irratti bahee hanga ani beekutti Wallagga keessa yookaan walumaa gala lixaa kana bilbilli badee hin jiru jedhe. Qabsaa'aa ture kaleessa. Rakkoo kana keessa argeera tureera jedheen amana. Mootummaan biyyittiin bulcha jedhu waan kana godhee jiru iyyuu bilbila balleessineetu duula bannee jirraa jedhe. Maal jetta warra akkasiitiin homaa jechuu hin dandeessu. Kaardiin taphataa turan suni jalaa badeera yoo jette irra wayya. Uummanni immoo kana jala deemuurra yoo kallattii ofii kaahate wayya. Kanuma kan jedhan. Ayyee horii bulii egaa inni darbeera isa darbeerraati akka barnoota ta'uu danda'uuf garuu akka qabsaatti yookaan akka jaarmiyaan uummata tokkoof qabsaa'u yookaan waraanni uummata tokkoof lolu kaayyoo yookaan galma qabsoo bilisummaa sabichaa yookaan waan sabnichi barbaadu beekeetu sana fudhatee manaa bahee qabsaaf moo ofiitii waan barbaadu fidee uummata irratti fe'a yookaan ammoo erga fidee galma ofii barbaadu sana ga'ee boodatti silaa uummatni akka ofiin waan barbaadu filatu yookaan murteeffatuuf uummata gaafata dhugaansa attam akka qabsaatti. Ati yoo gaaffii ofii kee qabatteetu uummata amansiista yookaan immoo uummata dirqita yoo ta'e uummanni maaliif iyyuu si waliin deema edda dirqamuu ta'e immoo mootummaan abbaa irreeyyuu dirqeera. Ati gaaffii qabda uummanni kee cunqurfamaa kan hin baranne rakkoo siyaasaa kan qabu yeroo dheeraa bittaa jala kan jiru yoo ta'e ni barsiifta. Jalqabumaayyuu dammaqsuu barsiisuu hidhachiisuudha. Wanta dammaqee baratetu sii hidhatee sii lola.
Yeroo dammaqsitee barsiistutti ideoloojii yookaan gaaffiin tarsiimoo biyyicha keessatti deebi'uu qaba jettee ati qabattee kaatee akka inni hidhatee lolu gootu suni uummata hin amansiisu taanaan uummannu yeroo si tufa. Gaaffiin ati qabattee kaatu immoo gaaffii uummataati yoo ta'e uummanni akka uummataatti hundisaa hoo'edhee ka'ee hin qabsaa'u garuu adeemsa qabsoo hundumaa keessaa bakka itti hirmaatudha qaba. Dammaqsitee barsiistee hidhachiisteetu hidhannoo meeshaa qofaa miti. Hidhannoon barnootaa hidhannoon sammuu jira galaa dhiyeessuurraa hanga hidhatanii loluutti jechuudha. Inni kuni yoo si fudhate gaaffii sabaatidha qabattee deemaa jirtaa jechuudha. Gaaffiin ati qabattee deemtu immoo sabni quba qabaa imaanaadha sitti kennateera. Imaanaa sana immoo osoo sharafiinidha galmaan gahuun sirra jiraata. Gaafa sharafte immoo uummata keessaattidha tufamtee baata. Jaroota amma ati kakkaastuu warra duddurii jettu kana hedduun isaanii gaaffii qabatanii deemanii jaarmiyaa dhaabaa kana jalatti galmaan gahuu dadhabuurraa dhaaba hedduu bu'uuressani. Inni kun egaa fedhii uummataan ala fedhii mataa kee itti fe'uu ta'a. Fedhii mataa kee itti fe'uun dhaaba adda addaa bu'uuressuun sun immoo deeggarsadha si dhorkata. Deeggarsa yeroo si dhorkatu sanatti immoo warra ideoloojiin si fakkaatu abbaa irrummaanii fedhii mataa ofiif fedhuu barbaadan sanatti dhaqxee michi ta'a jechuudha. Kana kan mul'ate. Kanarraa kaafee akkaataan isaa uummata dammaqsitee barsiistee hidhachiistedha. Qabsootti hirmaachisteetu waan waliin beektan irrattidha galmaan geessa. Wanni ati gootu garuu gaaffiisa adaraasaati ofitti fudhattee uummanni yeroo hojjetatee jiraatutti ati immoo hojii idilee qabsootidha godhattee adeemtaa jechuudha. Akka nama qacaramee hojjetuuti ati uummataaf. Gaaffiin uummataa si harkadha jira. Uummati immoo gaaffii sana beeka. Yoo sana hin taane deeggarsa waa tokko iyyuu qabaachuu hin dandeessu uummati sirraan fudhatu ammas mootummaa biraatii jechuudha iyyuu abbaa irree biraati taata. Kuni akkasitti kan inni hubatamu. Hayyeegaa horiitii bulii hooggantootni yookaan ajajoonni kanaan dura adda bilisummaa Oromoo ABO keessa turan kun yeroodhuma tarsiimoo yookaan immoo manifeestoo dhaabaadhaa lafa kaanii bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa haga mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa dhaabbatuutti kan jedhu jira. Achi keessa garuu hiree ofii murteeffannaa uummataatu jira. Egaa erga gaaffii sabichaa beekee isaaniif qabsaa'uuf gadi ba'aa ta'e deebisanii uummanni akka hiree isaa ofiin murteeffatuuf uummatatti deebisuu maaltu barbaachise? Uummatnoo beekaa barsiifameera. Inni kun isa amma jaarmicha keessaa ba'anii gara barbaadanitti dabsuudhaaf galfatan hin fakkaatu. Burjaajii amma jiru keessaallee qooda waan qabu hin fakkaatu hiree ofii murteeffannaan kun. Gaaffiin mirga hiree murteeffannaa sabaa hanga fottoqiinsaatti jedhu ifaa fi bilisa ta'eetu lafa taa'eera. Wanni ati hubachuu qabdu sabni jalqaba otoo gara hiree murteeffannaatti hin adeemne yoo barbaachisa ta'e jechuudha. Humnaan loltee cabsitee erga qabattee kaateeyyuu Oromiyaa walabaa ijaarrachuudha barbaadda yoo ta'e sabni saba ati bilisoomsitedha. Sabni jalqaba sammuun isaa surriin isaa bilisoomuudha qaba. Dhiibbaan poolisii, dhiibbaan tikaa, dhiibbaan waraanaa, dhiibbaan waan tokko osoo irra hin jiraatiin bilisa ta'ee waan barbaadda waliin beektanii akka seerri addunyaa hordofutti isa sanaaf hiriira ba'ee baalot box yookaan waraqaa dhoksaatiin filannoo gaggeeffachuu ni danda'a. Hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaa yookaan Itoophiyaa waliin jiraachuu seetu. Inni kun burjaajii tokkoyyuu hin qabu. Gaara hin taanetti warra micciiretu burjaajii kana fiderraa kaafe. Sabni garuu amma akka jirutti nama 50 adaraasha tokkotti walitti naqitee bilisoomtee sun hin ta'u. Ofiiyyuu poolisii, tikaa fi waraana akkasumas mootummaan abbaa irree sun bakkaa hin kaanechi keessadha jira. Mirgi hiree murteeffannaa bilisummaa booddee dhufu sabni gara walabummaa akkasumas immoo birmadummaa daangaa tolfachuutti adeemuuf waan baratee fi waan barbaadu harkaa qaba. Akkas jechuun mirga hiree murteeffannaa sabaa jechuudha. Yeroorraa yerootti haalli fooyya'uu fi haalli qabsoo addunyaa waliin tarkaanfattu yeroo dhalatutti saba kee barsiifachuu fi haala waliin tarkaanfachuu danda'uutu sirra jiraata. Mirga hiree murteeffannaa itteenyaa sabatti gadi baatu sabni waan murteeffatu xumurateera jechuudha. Saawus Sudaan yoo fudhatte ni lolanii humnaan mootummaa micciiranii karaa nagaatiin gara xumurachuutti deeman. Gaafa karaa nagaan xumurachuutti deeman biyya isaanii keessatti sosso'aniitu uummanni isaanii Sudaan kaabaa walii waan takkaallee akka waliin fakkaannee fi biyya ta'ee of danda'ee akka jiraachuu danda'udha barsiifatanii uummanni sun sana qabateetu hiriira bahee harki 90 meeqa mirga hiree murteeffannaa kaabarraa kituu tolfate. Mirga hiree murteeffannaa jechuun isa kana.
Yoo garuu sabni cunqursaama yookaan dhiibbaa adda addaa jala osoo jiru hiriira bahiiti akkuma amma fakkeenyaaf riifareendamii gara Sumaaleetti gara Oromiyaatti lafti daangaa Harargeerra jirtu achaachittu asaachittu jedhan inni kun riifareendamii ta'uu hin danda'u. Sabni sun bilisa miti afaan qawweetu irra jira. Murtiin immoo lafti sun gara Sumaaliyaa dhaqu yookaan gara Oromiyaa haa dhaqu ka'edhu durseetu murteeffama. Uummanni sagaleensa gatiin qabu garuu qabata ittiin tolfachuufi. Isa akkasii jechuu koo miti. Mirgi hiree murteeffannaa eenyuyyuu dhiibbaa tokkoyyuu otoo sirraan gahin garuu immoo waan barbaadu beekteetu hiriira baatee murteeffachuu hin danda'ama. Kuni ifaa fi bilisa ta'ee waan ta'aa jiru. Isa kanadha fuudhaniitu mirga hiree murteeffannaa sabaa mirga ofiisii murteessuutti jijjiiran jechuudha. Asitti amma dogoggorrisaa fi rakkoo kan inni argate namoonni akkasumatti gaaffii Oromoo gara barbaadanitti akka dhakaa waqaraa oolan jechuudha. Maleessaa jalqabumayyuu kan inni achi keessa taa'ee akka qabsaa'otaattis akka adda bilisummaa Oromoottis Itoophiyaan impaayera ta'uun ishee beekamaadha. Akkuma warri Saawus Sudaaniidha akkuma warri Eertiraadha biyya keessatti cunqurfamanii keessatti humnaan bitamaa turan sana keessa sabni akka sabaatti hireesaa murteeffatee biyya isaa walaboonfatee bilisummaadhaan mootummaa mataasaa dhaabbatee jiraachuu danda'e sana kan Oromoos yookaan kan adda bilisummaa Oromoos akka kanaadha kan hin hubadhe. Akkaataa already sabni sun bilisoome jennaan beeki waan murteeffatu murteeffateera. Waanuma formaal ta'edha xumuruutii keessa malee Eertiraan gaafa humnaan cabsanii seenan sana xumurataniiru beeki. 91 xumurataniiru itti aanee 94 gara mirga hiree murteeffannaa sagalee kennuutti adeeman malee teeknikaalii biyya ta'anii xumurataniiru. Akkas jechuudha. Hayyeegaa qabsoodhuma qarree fi qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan addi bilisummaa Oromoo hundeessuu fi ijaaruuf giddusuu keessatti qooda qabu atuu umuriidhaan kan keessatti hirmaattee jaallan kee warri lubbuun jiranii fi warri wareegamanis kan bu'uuressuu keessatti ga'ee olaanaa qabanii warraaqsa sababa maaster pilaanii sababeeffatuudhaan bara 2014-15 dhoosanii uummata Oromoo bal'aa dagmaffatanii ka biyya keessaaf ka biyya alaas itti hirmaatee galma qabsoo bilisummaa Oromoo yaadame sanas ni qaqqabsiifamaa jedhamee abdatame ni gufate. Gufachuu warraaqsa sanaa keessatti mee hirmaannaan jaarmiyaadha. Akkasumas xiinxaltoota yookaan ayyuulee Oromoo warra jedhamanii dabalataan immoo kanumti qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoodha maal ture isaantu galma qabsoo isaanii hin beekammoo diinatu warra kanarra beekumsaa fi shiraan caalee qabsicha gufachiisuu fi butuutti milkaa'e isa kana keessatti mee ga'een muu qabu kanattamiiti isa kanattamitti nu xiinxalta. Inni kun badii uummataas badii qarreef qeerroo Oromoos miti jedheen ilaalanii. Uummanni galaanni daandiuma irraatii dhangalaasuu dandeessu irra sii dhangala'a. Galaana sana garuu efficiently dhimma itti bahuuf kallattii irra dhangalaafattuu fi bo'oo keessa dhangalaafattu situ tolfata. Uummanni Oromoo keessumaayyuu dargaggoon har'a akka bosonuutti adamfamee ajjeefamee farra warraaqsaati jedhamu qaama warraaqsaa kana ture waan irraa eegamu kafaleera. Waan irraa eegamu inni kafale sana warra jaarmiyaa qabatee jiruu fi warra dhuunfaan xiinxaltootaa yookaan aktiivistootaa maalotaa warra akkasiitu biyyee nyaachise. Ani kana dura himeeraa himuurraan sodaadhu maal jennaan dhiigalmaan Oromootiin nagadaniiru waan ta'eef yakkas cubbuu sarkaa qabu warra kanatti himuudha qabda wanni irraa sodaatu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Maal jennaani dhiiga 1000 meeqaatidha daldala siyaasaa qumaarattiin taphatan waan ta'aniif. Uummanni yoomuyyuus naachuraal yeroo hundumayyuu uummanni galaana waan ta'eef bal'aan suni qofaasaa wanti inni murteesse waa godhu hin jiru humna sana mala ittiin fuudhanii siyaasissaniitiniini humnicha aangessani kaa namni siyaasaa irraa hojjetu. Isan sila jalqabarraa sii tuqe beekaa siyaasaa akkaataa kanaatti hojjetu hin qabnuu qabna jedhuu yoo ati hin qabnu itti maqaa nu balleessite sirrii maqaa si balleessi ayyee maaltu haa dhala ture wanni dhalatu tokkoyyuu hin jiru. Maal jennaan bara gabrummaa jalatti kufuu walloorraa kaasee hanga dhufee Boorana ga'ee xumuratuutti hiree meeqa dhufee nu darbe waggaan har'a 140 wayi ta'e beekaan kee kana keessatti maal tolchere wareegamaa ilmaan Oromoo hedduun kafalan sana hankootiin jedhiin warri beekaan ofiin jedhu inni uummanni yoomiyyuu ni wareegama ni kafala. Isa kanadha ijjitiitti gochuu guduunfaatti gochuu gatii kennuufiitu dadhabame.
Uummanni Oromoon qabsoofne jechuu koo miti. Qabsaa'ee dhumataa jira hanga ammaa ani sittaasoottuyyu. Kana dhaguduunfuutu dadhabame. Kana jechuun koo maal jechuu gaaffii keef. Uummanni kun yeroo akkaataa kanaanii mootummaa abbaa irree waggaa 25 fi sanaa olii fi gabaa muka qottoo keenyaa qabatee akka baatiriitti ibsee godhatee of fuuldura oofee nu keessa jiraatee amma kana nu fixee qabsoon gama hedduun irra gaggeeffame milkiinsaa uummanni immoo itti ba'ee gara jigsuutti geesse. Jigsuun suni akka rarra'ee hafu taasise hooggansa jaarmiyaa namoota dhuunfaa hagooti. Maaliif hin kana jedhe? Silaa gaafa uummanni akkasitti ba'ee gara xumuraatti geessu sana humna guddaatu dhalateera. Olaantummaa argatteetta. Diinni laafina keessa jira. Baargeeniin paaworiin kee guddaa ture jechuudha. Baargeeniin paaworii guddaa kana qabattee uummata guddaa kana waliin kana goote malee kana hin godhu jechuuf yeroo isaasii kennee ture. Mormitoonni akkasumas aktiivistoonni akkasumas nullee warra qawwee qabatee diida jiru jaarmiyaa keenya dabalatee uummanni hanga inni dhiibee fide sana hayyee paarlaamaa kana bittimsaa. Maal jennaan qabsoon uummataa hudhee qabee diiguutti jira. Biyyi kun haa oolchu jettan paarlaamaan kun haa bittinnaa'u. Mootummaan ce'umsaa adeemsa jiruuf jireenya kamuu keessa warra jiru siyaasa irratti warra hirmaannaa qabu akkaataa hirmaannaa isaaniitti sagaleen kennamee fi haa bu'uureffamu. Wanni bu'uureffame kun immoo waraanni namni tokkichi gargaaruu hin qabu. Tiifni nama tokkicha gargaaruu hin qabu. Poolisiin akkasi, abbootiin seeraa akkasi. Maal jennaan wal xaxaa adeemsa siyaasaa garagaraatu walitti dhufa. Sudaan warra amma eeggaddaa mormii uummataatiin waan ta'e yoo hubatte waan Itoophiyaa waliin wal fakkaata. Mootummaan sun naanna'ee deebi'ee Bashiriin kaasee ofiitti darbuuf jennaan ni didame. Uummanni didee du'a isaatti fufe. Mormitoonni immoo baargeeniin paaworii olaantummaa hawaasa sana harkaa qabu waan ta'eef biyyi diigamuurra waloon taane yeroo hangasiitti bulchiinsa uummataa tolfanna. Achii booddee filannootti deemna. Kanatu ta'uu jedhe Itoophiyaa keessatti. Rakkooni warra jaarmiyaa kana. Uummata bal'aa hammana ga'u dhiiga isaa sanatti gatii ba'uu dadhaban. Gatii ba'uu dadhabaniitu mootummichuma fidanii achirra kaanii jijjiiramni dhufeera jechuutiin immoo gatiitti ba'uu dadhabina sana caalaa immoo uummata burjaajessuutiin immoo badii guddaa dalagan. Uummanni qabsoosaa addaan kutee akka galutti murtii kennan. Uummanni yeroo hundumaayyuu akkasuma. Warra isa qajeelchanii nama isa dura jiru dhagaha waan ta'eef gaaffii koo isa tarkaa qaba jedhee waan yaaduuf. Asitti gaddabuu guddaan kan mudate kun immoo kaleessa qofaa miti. Waggaa bara dhufaa dabirraa nu mudate keessumaa Oromoo bara Iyyaasuus yoo ilaalte, bara Dargiin dhufe sanas yoo ilaalte, bara Chaartaraas yoo ilaalte hundumtiyyuu carraa argateetu guduunfaatti gochuu dide. As keessatti garuu uummanni wareegama irraa barbaadamu humnaa olii kafalee darbeera. Kanaaf iyyuu qeerroof qarreen Oromoo waan barbaadu hin wallaalle. Waan barbaadu sana nama tokkotu bahee dubbatee karaa qajeelcha waan ta'eef namatti kennate. Wareegame xumure mootummaa uummanni hundumti isaa gadi yaa'een tolfatu. Warra dhufee tolchu sanatu baargeeniin paaworii hawaasaa sana guddaa qabatee baargeen gochuun mootummaan biyya kana bulchaa ture, uummata ajjeesaa hidhaa dararaa ture. Amma qabsoo uummataan bakkaa ka'e, qabsoo akkasumas qabsaa'onni jaarmiyaa hedduu keessatti hirmaataniin bakkaa ka'e. Waan akkasii tolfachuutu biyyittii kana fayyisuu danda'a. Achirraa immoo sabaaf sablamnoonni cunqurfamuun biyya kana keessa jiranii waan malatan akkaataa isaaniis ta'uuf tolfachuutu isaanirra jira. Ka jettu ni dirqitaa jechuudha. Sadarkaa dirquurra geesseetta kadhaa miti. Dirquudha dadhabame. Dirquu dadhabamuu qofaayyuu miti waan uummanni dirqee fidetti bishaantu nam'e. Achirraa maal ta'e akkuma jiru leebelii jiruun itti fufe. Leebelii jiruun itti fufuu qofaayyuu miti boofa mataa dhahamee osoo du'in biyya keessatti hafetu biyyee arraabee ka'ee haaluu kuuseetu amma nama hedduutti jira jechuudha. Kanaaf uummanni naachuraalii akkasuma hojiinsaa kana caalaa wanni gochuu danda'u hin jiru. Faayinaalaayiz gochuu kan danda'u jaarmiyaa. Jaarmiyaan sun hin goone kaleessas mormituu ture namatti iyya har'asoo namni kiyya hidhame jedheetu namuma kaleessaa sanatti deebi'ee iyyaa jechuudha. Jaarmarroon of kalchii walumatti qabdee yaada kennuuf akka qoodduu fi innis qabsoon bilisummaa Oromoodhaan boodanaa kun akka inni gufatuu fi shoora olaanaa kan taphate warra yuulee xiinxaltoota siyaasaa jedhanii fi jaarmiyoota akka uummataatti uummanni Oromoo aarsaa irraa barbaachisu kafalaa ture ammas kafalaa jira jette ga'een yookaan badiin uummataa guddoo akka hin taanetti akka tikaaftettan hubadhe haa ta'u maleessaa uummanni Oromoo qabsoodhaaf keessummaa miti
qabsoon isaas ammoo warra isa hoogganna jedhaniin hayyuudha warri jedhee yaammatuuf warra inni hordofuun yeroo garaagaraatti gufataa ture. Isa fagoo dhiibnee bara 1991 sanuma as gidduu waan jiru yoo ilaalle isa bara Haile Sillaasee fi Dargiyyuu yoo dhiibne uummanni kun muuxannoo guddaadha qaba. Haa ta'uti ammas deebi'ee warra kanaan dura bo'aa keessaa hin baanetti isa galchanii qabsoosaa butanii diinatti kennaa turanii jala deebi'ee deemee maaliif qabsoosaa gufachiise maaliif yoo hooggansa qajeelaaf sirrii hin qabaanne of keessaa baasuu dadhabe aarsaa baasuuf qabsaa'uu qofti galmaan isa ga'uu akka hin dandeenyeef qabsoosaa ka galmaan ga'u hooggana yookaan nama isa qajeelchu qabaatuun murteessaa ta'uu maaliif dadhabe warra kanaan dura badii balleessaa turanii qabsoosaa gufachiisan yeroo Oromoon itti gaafatu takkaayyuu hin argine ammas argaa hin jirru inumaa warruma dheengadda waraana bilisummaa Oromoodhaa bifa garaagaraan sobanii mooraatti galchanii fixan warra kaan ajjeesisan arrallee yeroo inni deebi'ee faarsutu goota keenya jedhutu argama attamitti uummanni badii hin qabu jechuu dandeenya as keessatti. Uummanni badiin qabu yeroo jedhu ammallee dabalee jalqaba siitu qeenture akkaataa itti shirri bara dheeraa dalagamaa ture seenaanii dhalootaaf katabamee taa'e yookaan dhalootatti himamee hin turre har'a yeroo gabaabaa keessatti sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaan hawaasaa adda addaa uumamuurraa waan guyyaa guyyaan ta'u namni dhaga'utti jiru dhiyoo kana laalinati. Kana dura namni waan barbaade godhe waggaa 10 hin dhagahamu waggaa 5 dhagahamu keessumaa ammoo biyya sabni ishee hiyyeetti akka Itoophiyaa keessatti ammoo Oromoo irri guddaansaa qonnaan bulaa jiruu fi jireenyi isaa baay'ee duubatti hafaa irreen gabrummaa bara dheeraa fi dhaantee isarra turte odeeffannoo wal jijjiiruu hamtuu keessa sabni jiru akkasumas immoo gabrummaan egaa muka jigee ciisutti qottoon baay'ata jedhan sana sabni gabrummaa jala jiru wal qoqqoodinsii fi haalli itti inni gar tokkotti xaliilawee deemuu dadhabuu jiru suni itti baay'aturraa saba akkasiirraa hammanayyuu jabina ammallee deebisee kana hibu sabni kun malee namoota dhugaadha keessumaayyuu dudduubbee seenaa namaa bara dheeraa fi namni kun fedhii dhuunfaa yookaan fedhii akkamiiti qaba gabaabaamatti jedhanii hubachuu dadhabuu Oromoo biraa ni mul'ata. Kuni faaktar yookaan sababootni ammasii kakkaasaa turerraati. Akka sabaatti hangi waa'ee siyaasa Oromoo kana keessa gadi seenee ichimee beeku nama meeqaa jenneetiin yoo daataasaa fuunee ilaalle baay'ee xiqqaata. Inni kuni yeroo hedduu amala tokkotu jira. Asitti dadhabina hawaasaatillee yoo akka sabaatti jechuu baanne burjaajii wanti uumu hedduutu jira. Inni kunis maali? Ati amma yeroo barbaadde waan barbaadde dalagaa turteetu namni dafeesii irraanfata gara laafinaa fi uummata nagaa ta'uurraa kan ka'e sabni kuni yeroo gabaabduu tokkotti miidiyaatti baatee Oromoo koo maaloo akkas ta'ee anaa nyaatu yoo jette dafeetu si rifata. Rifaatuun keenyi nagaa barbaaduun keenyi gara laafinni keenyi dhugaadha waan nu miidhe qaba. Namooti hedduun seenaa dudduubbee isaanii yeroo dheeraa fedhiin isaanii qabsoo kana keessatti qaban maali ka jedhu Oromoon hin beekne hedduutu jira. Yeroo dheeraa namoota baay'ee adda bilisummaa Oromootti duulanii sabni kun kan inni wareegame alaabaa diimtuu magariisa diimtuu sanaa fi alaabaa sana harkaa qabu adda bilisummaa Oromooti. Sabni kun kan inni qaama qalbiin waa hundumaa itti dhabee maqaa adda bilisummaa Oromoo dhaaba kanaanii namoonni immoo dhaaba kanaa yeroo dheeraa fi akka tarsiimutti waraanaa turan hedduutu jiru. Namoonni kun immoo irraa afaan mi'eeffatanii yeroo dubbatanii Oromoo warra kana ni dhagahaa jechuudha. Gaaffii ati naa kaaste sana yoo akkasitti ilaalle. Akkamirraati kuni ka'a dudduubbee namoota kanaa yeroo dheeraaf akka tarsiimutti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti duulli isaan gaggeessaa turanii guutummaa guutuutti ankabarde hin taane. Irraa saaqamee qolli irraa bahee hawaasa bira hin geenye. Ammoo haa taatu hawaasa gaa ittisuun akkuma jirutti ta'eetu yeroo itti dogoggoroonni gama uummataa dhufanis immoo ni jiraata. Fakkeenyaaf
yeroo irraa yerootti namoonni keessumaayyuu tika qaama mootummaa ka Hiwaas yookaan immoo TPLF ta'anii biyya bulchaa turan keessatti nama hedduu dararaa fi madeessaa ajjeesaa kan turanii afaanuma dammaa godhatanii nutu balleessee saba keenya miineedhanii gaafa as ba'an Oromoon daqiiqaa tokkotti dhiifama godheefi ammoo siyaasni haaloon qabduu ta'uu danda'a. Haaloon qabduu sana osoo hin taane garuu dudduubbee seenaa nama kanaa beeknaani namni kun boru iddootti mucucaachuu danda'u qaba yoo xixxiise jedhee immoo garaa keessatti qabachuu dadhabuudha. Oromoon ishii kanarratti rakkoo inni qabu. Isa kanaa fudhachuu ni dandeenya waliin akka sabaatti rakkoo nuti qabnu. Ani yeroo hunda saba kanatti duulee ajjeese waa hunda godheen carraa gabaabduu xiqqoo tokko yeroo tokko naa kennamtetti immoo dhimma bahee saba koo jennaani daqiiquma sanatti immoo waan kaleessaa irraanfachuun ni jirti jechuudha. Waa garaa kaa'achuu dadhabuun inni kuni egaa gara laafettiin dubraa obboleessaa ulfooftii nu taasiseera. Silaa obboleessaa ulfaa'uu malee ceeraa fokkuu caphana ammoo akkas taaneerra sun immoo gatii nu kafalchiiseera. Gama uummataanis isa kana akkasitti yoo ilaalle bareeda. Hayyee horii bulli gara qabxii kabiraatti immoo ceenaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa eenya kana baatii 2-3 kan hin caalle keessa miidiyaa tokko irratti dhimma filannoo gaafatamtee filannoon hin jiru jette dabalataan ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa Ooboon kan isaaf ta'u filatee qabsoo hidhannoo itti fufee akka jiru kaafte. Uummata Oromoo filannoo sanatti hiriirsuun maaliif hin danda'amne kan amma waraana bilisummaa Oromoo booliin irra jireessaan aarsaa baasaa jiru uummata Oromoo aga tokko yookaan kutaalee 3 yookaan 4 hin caalleedha. Isa kanas maaliif hankaasaa? Uummanni galaanaa kanuma jabaatetu bo'aa barbaade keessa qajeelfata qabxii jedhu kaaftee turte. Isa kanas kanaafan jedha umni Ooboos uummataas gara tokkotti dhufee galma yaadame sana ga'uu akka danda'uu fi filannoo Ooboo kana filannoo uummataa gochuun hin danda'amu ture jalqaba maaliif filannoon hin jiru jette isa jedhurraa kaana. Ayyee filannoon hin jiru kan hin jedhe mallattoolee mul'atanii fi akkaataa itti jijjiiramatu dhufee jedhameetu warraaqsi uummataa doome sanarraa ka'een kana hime. Kuni beekumsa addaas hin gaafatu, ayyaantuu ta'uus hin gaafatu, nama raaga himu ta'uus hin gaafatu. Ifa diida jira ni argita. Araarri hin buune nagaan hin dhufne boojuutu ta'e warra ari'amaa ture ari'amee bakka tokkotti rittiseetu nama duubaan ari'aa dhufuudhaaf qabate jechuun warri sun. Kanaafidha achirraa ka'e filannoon hin jiru kanan jedhe yoo jiraachuuf deema ta'es dhiiga dhangalaatii guddaatu adeemuuf deema. Osoo achiin gahamayin immoo warrumti iyyuu jijjiiramni jira mootummaa kana waliin karaa nagaa hojjechuu hin dandeenyaa jedhanii har'aa himannaa isaan himataa oolanii fi rakkoo isaan keessa jiran irraa ilaalte boru maaltu ta'uuf deema amma irraa kaatee tilmaamuun sin rakkisu. Isa kana yoo akkasitti hubatame tilmaama ani fudhadhee fi waan diida jiru arguurraatii filannoon fuuldura kanatti deemuuf hin jiru yeroo isaarraa sikee ture amma immoo gannaa keessa murtaa'eera yeroo sanatti dhaqqabee immoo maaltu fuulduratti darbuuf deema kan walumaan ilaallu ta'a. Filannoon ammayyuu irra deebi'ee kanan himu guyyaan isaa murtaa'ee yeroon isaa qabamee beekamee fi yoo jiraatu malee jiraachuuf hin deemu kana ammas jala muriituma qabadhu. Inni kaan namoota waraanni bilisummaa Oromoo waan beeku filatan waliin uummanni galaana kaatinaa ilaaluu qabdu hawaasni keenyis kan inni beekuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa of danda'a jaarmiyaa dhaabaa jalatti qaama tokkicha ta'eetu hojjetaati ture. Qaama sana jalaa reef dhiyoo akka bahaa jiruu fi akkasumas immoo jaarmiyaan suni diigumsa hamaa boojuu intaanetti seenuurraa qaamni hundiyyuu dhaaba sana jalatti gara boojuu bobaa diinaa jalatti galfamuurraa waraanni bilisummaa Oromoon qofti hafuu naa hubachuu qabda. Maal jechuu kooti? Addi bilisummaa Oromoo dhaaba yookaan jaarmiyaadha. Jaarmiyaan kun immoo qabsoo karaa hidhannoorraa kaasee dinagdeen, siyaasaan, aadaan, hawaasummaan, dippiloomaasiin akkasittiin dameetti qoodee gaggeessaa ture. Damee jiran sana hundumaa keessaa kan qabsoo irratti cichee hafee jiru isa hidhate qofaa ta'ee akka jiru hubachuu qaba. Damee hidhatee hafe kun ammoo uummanni kun kaleessa warraaqsa irra ture. Daqiiqaa 5 dura jechuun fagoo miti. Warraaqsa irra ture sanarraa gidduutti jijjiiramni waan dhufe fakkaateetu deebi'eera. Uummanni yeroo hundumaayyuu
akka abiddaa saafaati itti tuqachuudha barbaada. Ankanaatti qoraa hedduutti guuteellee deebi'ee dammaqee hin qabu. Burjaajii uumame sanarraa hawaasni dacha'eeraa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo akka hooggansaatti dameelee hundumatti babal'isee hojjechuu fi reefu waan waggaan guunne asitti fudhatee jira. Waraanichi kuniyyuu akka waraanaatti jaarmiyaa kana itti fufsiisee hojjechuu miti balaa isa mudate iyyuu suphatee keessaa bahuun yeroo itti fudhata. Yeroo itti fudhatu sana yeroo gabaabaa keessatti dhaloonni kun suphatee qaawwa dhufee balaa mudatee rakkoo dhalate hundumaa furatee furannaa keessatti immoo duula tokko farra warraaqsaati jedhamee balaaleffannaa itti aggaamamee fi namni hundi dhakaa itti guurerraa duula jala jira. Akka mootummaan immoo burjaajii kana qabatee afaan faajjii uumame kana keessaa maqaa balleessi akkasumas akkuma isa dur hawaasni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana yeroo ati Oromoodha siifin qabsaa jettu ani eessattan si beeka jedhee gurra qabatee sitti iyya mootummaa abbaa irree sitti yaamaa ture sana akkasitti akka deebi'u. Maaliif hundi galee hundi xumurate warri kun shiftaa diidatti hafe yeroo jedhanii afaan faajjiin akkasii sa'a 24 miidiyaarraan gurra keetti akkasumas walgahii bakka adda addaatti gurra keetti asaasamaa oolu hawaasni kana keessatti burjaaja'u jechuun kana hundumaa irra aanamee irra aanuu barsiifachuuf dammaqsuu fi jijjiiramni akka hin jirre hubachiisuu qofaa osoo hin taane duulli immoo hundee kana hundeerraa buqqisanii gatuuf gaggeeffamuu raafama guddaa fide kana bubbee akkasii kanarraa didanii dhaabbachuun hidda gadi jabeeffatanii humna guddaa barbaadu akkasii nurratti dhufe hunda dandamanneetu reefudha hooggansa qajeelfanne achi booddee kan itti aanu ofirraa ittisaa ka turre gara haleellaattidha jijjiirrachuutti deemna. Inni kun immoo eegaleetu jira. Jijjiiramni hin turre hin jiru jiraachuufis deemaa jiru mallattoon amma jiru kun. Hawaasnoo reefidha isa kana hubachuutti jira. Akkamitti immoo hubachuutti jira erga baay'ee dagatee daguutiin namni dageessi ta'ee baay'ee simiidha. Erga daguutiin ahameet reef irraa arguutti jira. Uummata akkasii kanatu galaana sana bu'oo barbaadanitti dhangalaasuun suni amma waraana bilisummaa Oromoo irraati reef hojiitti seene siichi fuuldurattidha irraa gaafattaa jechuudha. Nuti balaana qolataa turre qaawwadha duuchaa turre rakkoodha furaa turre. Ammoo fuulduratti hojiidha hojjenna. Rakkoo furaa turree fi balaa qolataa turree fi qaawwa duuchaa turre keessatti duula nurratti gaggeeffame immoo hunda ni qolanne ni jiraanne. Kana dura yoo beekta ta'e bakka adda addaatti bilisummaa Oromoo waraana qabaatee hooggansa kennee mul'ate yeroo gabaabaan hooggana isaa ajjeesanii waraana isaa facaasanii achumaan bada waggaa 10 booddee deebi'ee bakka sanatti mul'ata. Bara chaartara sanaas yoo ilaalte hooggansi kallattii adda addaa irra bahee waraanni inni hedduun isaa kaampiitti guuramee achi keessatti koleeraatiin dhumate namni waa'ee kanallee har'a dubbatu jiru bifa adda addaan faca'e waggaa hedduu booddee deebi'ee mul'ate akka hafuuraatti jechuudha. Amma kun hin taane maaliif hin taane dhaloota dursee waa arguu danda'u hooggansi isaa yoo balleessallee hooggansa ofii diduun akka jiru seerri yoo cabe seera cabeen buluu diduuni seera tiksuudha. Seera cabeen buluu diduurraa dhaloonni dursee malate duula kana dandamate hin facaanee jechuudha. Silaa wanni ta'uu qabu naadhaan akkasii galee duulli banamu waraanni kun faca'eetu baduu qaba. Achii booddee egaa roorroo nama dhiistu gabrummaan nama teessistu bara waggaa 5 ta'a 10 ta'a booddee immoo deebi'ee iddoo tokkotti humni wayii deebi'ee maqaa kanaanii qabsoo eegala ture. Hin taane sun maaliif hin taane jabinaa asirraatti arguu danda'uutu sirra jira. Wanni nuti ittisaa jirru duulli nuti har'a dandamannee jala deemaa jirru roorroo nuti qolataa jirru adda bilisummaa Oromoos qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis akkaataa kanaan ta'ee hin beeku. Faca'iinsatu mudata yeroo gabaabaa keessatti hin facaane. Faca'uu didee bakka isaatti ititee dhaabbateera. Wanni ititee dhaabbate kun egaa edda hundee isaa lafatti gadi ergee lafa qabsiifate raafama jiru irra aanee sochii gara ofirraa qoluurraa ofirraa loluutti deemaa jechuudha. Gara kanatti deemaa jirra yeroo booddee kanadha dhageessa. Ammoo haa ta'uuti duulli uummata naannoo gabaabaatti naannoo 2-3-4 akkasittiin hirmaachisa. Naannoo waraanni jijjiraatu hirmaachisuu qofaa ilaaluu hin qabnu uummata keenya ammayyuu galata inni qabu bakka jiru hundumaa har'as deebi'ee qabsoo kaleessa ho'a madaansaa hin qoorre gaggeessaa turerraa ammas itti deebi'ee hidhamuu ajjeefamuu jalqabeera. Dubbachuutti jira, gungumuutti jira. Wanni gungume kun immoo
eekamee dirrisee roobuunsaa hin oolu jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti yoo hubatame irra gaarii ammoo balaan uummata keenyatti aggaamamee dhiigni keenya dhangala'u hundisaayyuu deebii qaba. Akka kana duraa akka hoolaa namni wadaroo nutti dha'ee mana hidhaatti nu guuree osoo gatiin bahiin hafamu hin jiru. Gatiin isaa ulfaata tokko lamaan kaffalaa jechuudha. Warri qaama mootummaa ta'e akkaataa kanaan uummata keenya dararu. Hundumti isaayyuu kafaltii qaba. Kafalamaas jira. Sichis immoo kana caalaatti kafalama. Ayyee Jaalmarroo egaa qabxiin dhukaasaa jirru kuni dhimma oboonii ofiisaaf filannoo isaaf ta'u filatee uummatas hirmaachisee qabsoosaa hidhannootiin itti fufuudha. Isa kan akkuma jirutti qabannee meegaa maqaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu fi maqaa filannoon rakkoon uummata Oromoo ni furamaa jedhamuun uummata hirmaachisanii uummatni dhumaa jiru kana ilaalla. Yeroo garaagaraatti qabxee itti kaasaa turte tokko uummanni Oromoo yeroo tokko waa'ee maaster pilaanii yeroo kan biraa waa'ee magaalaa Finfinnee yeroo biraa waa'ee Dirree Dhawaa Hararii fi waa'ee daangaalee gaafatee aarsaa baasuu hin qabu. Gaaffiin Oromoo akka Oromootti guutuu Oromoof Oromiyaa keessatti deebi'a malee gaaffiin tokko tokkoon Oromoof deebi'u hin jiru kan jedhu kaafteetta. Egaa Oromoon bifa garaagaraan gaaffii guddaan isa xiqqoo gaafatee aarsaa baasaa ture. Arras ammoo maqaa filannootu jira jijjiiramatu jiraatiin uummatni aarsaa hin barbaachifne baasaa jiru kan attamitti ilaalta. Aarsaan amma ba'aa jiru kun qabsoof ba'ee jechuu dandeenya. Oromootni amma qabsoo karaa nagaa baanan kana keessatti aarsaa baasaa jiran attamitti herregama dhiigni isaanii. Dhiigni dhangala'u yoomiyyuu gatii qaba. Maaliifiyyuu haa dhangala'u maaliifuu garuu maqaa qabsoodha hatee diddaan seera cabee didanii sanaaf immoo gatiin kaffalan hundumtiyyuu gatii qaba. Haa ta'uuti akkuma asuu kaastanis kanaan dura dubbataa ture gaaffiin guduunfaa waa hunda deebisuu danda'u osoo jiruuti gaaffiilee xixiqqootiin dhiigni yeroorraa yerootti dhangala'u gatii hin malle guddaa nu kafalchiisuu fi herreega nama keenya dhumataa jiru ol guddisuu keessatti shoora qabaata. Gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati. Biyya gaafa qabaatan wanti biyya keessa jiru hundumtiyyuu kan ofiiti ta'a. Yoo sana ta'uu baate dogoggoroonni jiranii dafee uummanni waan xiqqootiin sirbuu dhiichisuu adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'ee fi qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa abbaa irree TPLF'n qajeelaa ture gaafa raafama keessa seensise tarsiimoo isa dheeraa Oromoo waan barbaadu dafee hime, dafee dubbate, dafee ittiin sirbe. Gara Walloo, gara Raayyaa, gara Hararii, gara Dirree silaa hin malle beektaa. Aniyyuu asitti sittiin himu. Hin malle. Dura biyya deeffadhu. Achi booddee wanti xixiqqoon jiru ofiisaa deebii argata. Abbaatu manatti fidee sii gasha. Kana dabuu guddaa nu mudatetu ture. Dabuu sana keessaa baaneetu amma immoo filmaanni hin jiru. Erga jennee filmaanni siitti hin jirre immoo filmaata hin qabne ta'e yoo dhufe dhiiga nu dhangalaasisuu hin qabu. Kanaaf filmaanni hin jiru kan hin jedhamu. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mudannoolee turanii fi jiran akkasumas sochii waraana bilisummaa Oromoo wooboo giddu galeessa taasifatuun marii guutuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo zoonii lixaa Jaalmarroo Takkaa'uu Kumsaa Dirribaa waliin qabaanne kanuma agammaatti isin dhageessifne kana ture. Isin dhaggeeffattoonni keenyas waan guddoo akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Seenaa darbe kaasuun ammoo seenicha seenessuuf osoo hin taane dogoggora darbe irraa barannee arra keenya ittiin qabuu fi arra keenyaan ammoo boritti saffisa barbaachisaa ta'een tarkaanfachuuf akka nu dandeessisuuf kaafne. Gara fuula duraattis dogoggorri darbe akka hin deebineef seenaa darbeen arra keenya qabannee arra keenyaan ammoo gara fuula duraatti saffisa barbaachiseen galma qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmaduu attamitti ga'uu dandeenya attamitti ijaaramu wal ijaaruu hidhachuu wal hidhachiisuu dandeenyaa irratti qabsaa'otaa fi ajajoota waraana bilisummaa Oromoo wooboo zooniilee Oromiyaadhaa garaagaraa keessa sosso'an mariisifnee yaada isaanii isin biraan ga'uu kan itti fufnu ta'a. Arraaf turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif oraa bulaa jechaa aga sagantaa keenya yeroo taanuu walitti deebinutti kan nagaasinitti dhaammannu. Ana Xiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.